Harka fuunee shamaa akkam jirtanii hordoftoota YouTube kiyya har'ammoo karaa halkanii yeroo deemnu isinitti agarsiisa. Halkan yeroo deemnu qofa osoo hin taane yeroo deemnu maal eeggachaa deemna, karaa fagoo deemu jira. San keessallee asuma wanta akka isinitti agarsiisa jedheeti. As keessatti karaan harka fuunee shamaa akkam jirtanii hordoftoota YouTube kiyya an Zakir Iluuti. Har'ammoo wanni isinitti agarsiisu halkan yeroo deemnu keessatti maal eeggachaa deemna, sana keessa sana biraas sana malees ammoo ammas shildiin karaarra jiranu maal akeeku, yeroo awutobaanii seennu saffisa meeqaan seenna, akkasumas maarshii meeqaan awutobaanii seenuu qabna, awutobaanii akkamitti uba hooleen gochuu qabna, keessaa guyyaa qormaata keenya maal eeggachuu qabna isa jedhuun sirriittiin isinitti agarsiisa. Nafaana bu'aa sirriitti hordofaa, hedduu isin gargaara. Karaa kana cufayyuu waan asirra jiru isinitti himaatiin deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu akkana hordoftan abdii qaba. YouTube channel kana subscribe godhaa, isin gargaara sirriitti. Karaan inni isinitti agarsiisu kuni waan takka isinitti agarsiisaatiin deemaa jechuudha. So keessaa'uu karaan awutobaaniin guyyaa qormaata keenyaa dirqama awutobaanii ni seenna. Awutobaanii meeqaan seenna, maarshii meeqarra keenye, saffisa meeqaan, kana dirqama beekuu qabdanii jechuudha. Jalqaba irratti karaan kuni karaa 60maati. Yeroo tokko karaarra waan jiru laaluun dirqama jechuudha. Milikkita yookaan waan karaarra kaa'amee jiru jechuudha. Magaalaadhuma keessatti yeroo tokko karaan 60maan eeyyamu ni jira. Sana akkaatuma inni itti shildiin nuuf eeyyame yookaan wanni karaarra milikkinni karaarra kaa'amee jiru nu eeyyamee deemna jechuudha. Amma kunoo shildiin tokko 40 nutti agarsiisee ni goraa jirta waan ta'eef karaan kun hedduu tokko golboodha. Kanaafuu 40maan deeminaan jedhe. Kanaafuu kunoo asittis isinitti mul'ata 40maan hin jira. Amma immoo awutobaanii bira ga'een jira. Amma saffisa kiyya dabaluun qaba, laallachuutiin qaba. Maarshii sadiirra keewwadheetiin gaazii fuulii ittiin kennaa jechuudha. Gaazii fuulii godhee bilinkaa godhadheetiin bilinkaa achumarraan godhadha. Akkasitti karaa qabadheetiin jira jechuudha. Akkuma karaa awutobaanii qabadheenii maal laaluun qaba, jabaadhee meeqaan akka deemamaa jiru ilaalladha jechuudha. Karaan kun 80maanii yookiin 80maan deemaa jechuudha. Shildiin fuuldura keenyatti argamu kunis sanas dubbisaa deemuu qabna. Sanas ni ilaalla. So namni inni kaan 90maan deemee 100 deemee isin hin ga'u jechuudha. Isin waan karaan siniif eeyyame ishfiin dikaayitii yookiin saffisa karaa sanarra kaa'amee jiru sana hordofuu qabdanii jechuudha. Malee amma fakkeenyaaf konkolaataan namni irra barfate kun 100 deemaa jira. Garuu karaan kun meeqaan 80 jechuudha. Sana ilaaluu hin qabnu jechuudha nuti. So waan karaarra jiru qofa. Yeroo qormaataas ta'ee yeroo qormaataan alas waanuma asirra jiru ilaaluu qabna jechuudha. Keessaa probee keessatti waanuma karaarra kaa'amee jiru yoo ilaalle irra gaariidha. Guyyaa qormaataa immoo yoo ta'e yoo dabarsine nu kuffisaa jechuudha. Kanaafuu karaan kun ammallee 80 yeroo hundumaayyuu sakandii wayiitiin mastaawotii keessan yookaan daawwitii keessan keessoo ni laallattanii. Maaliif duddubbee maaltu isinitti dhufaa jira, konkolaataa akkamii, kanaafuu waanuma hundaafumaa inni ni laallattanii amma jechuudha. Wantoota duddubbee fakkeenyaaf amma Nuumbargii deemaa jira, isuma bakkuma nama jiru karaarra deemaa jechuudha. Karaan kun 80maan deemaa jira jechuudha. Konkolaataan waan dhufanii 80maan kun amma 90 100 deemuu danda'a. Taasifni kun dura buuteetti haala kanaan bu'uu qabdanii
yeroo immoo konkolaataa tokko dura buutanuu jalqaba mastaawotii kan keessan yookaan daawwitii kan keessan harka mirgaarra jiruuni isa bakkee konkolaatattii sana guutummaa si arguu qabdaniif lafiitiisi jechuudha. Yeroo ubahoolan gootanuu mastaawotii dudduubbeetiin yookaan mastaawotii keessootiinis ta'uu danda'a. Mastaawotii harka mirgaarra jechuu kiyyaa daawwitii harka mirgaarra jiru kanaan konkolaataa bira darbuu deemtanu sana guutummaa guutuu sitti arguu danda'u qabdani. Yeroo kana fireechaa ibsattanii karicha sana jijjiirrachuu dandeessanii jechuudha. Yeroo konkolaataan hin jirres amma fakkeenyaaf dudduubbee kan konkolaataan hin jiru karaa bitaa kanarratti goruu yoon hin barbaade ilaallachuu tan qabaa. Ilaalladheetiin sinumatti agarsiisuuf hin gora. Ilaalladhee hundumayyuu ilaalladhee bilinkaa godhadheetiin haala kanaaniin irra seena. Yeroon hin ba'us akkuma kana ilaalladhee karaa hundayyuu bilinkaa godhadheetiin suuta hanga tokko walakkaarra deemeetiin as gora jechuudha. Malee aluma tokkichaan marii cabsee karaa kanarran seenu aluma tokkichaan marii cabsee mirgattiin seenu jechuudha. Hanga takka deemee ka'eetiin irraa akkasitti maqaa jechuudha. So asitti immoo dhibba nuuf eeyyamee jira karaan kuni dhibbaanan deemaa jechuudha. Okay. Dhibba naa godheera karaan dhufee kanatti qaxxaamuru ni jira. Harka kiyya mirgaa kanarra ni agartu yaada kunnoo yeroo akkasii maal gootanii yeroo akkanaa kana karaa tokko isin bitaa kanarraa yoo qabaattan amma nan qabaanii yeroo kana maal gootanii daawwitii kan keessan duddubbis isa bitaa kanas ilaallattanii bilinkaa godhattanii konkolaataa karaa dhufee asitti bu'aa asitti dhufaa jiru kanaaf karaa gadhiistanii baay'ee jaallatamaadha wanni sun karaa gadhiisaa fi deemtanii jechuudha. Yeroo konkolaataan sun dhufee sun dura bu'u inni mirgarraa dhufe sun karaa keessanitti deebitanii haala kanaanii haala salphaadhaan viidiyoolee akkasii yoo ilaaltan sirriitti isiniif gala jechuudha. Warri maappii malee deemuu barbaadanis haala kana ilaaluun isin fakkeenyaaf Erlangen, Eltersdorf, Nürnberg jedha. Kunnoo sana jechuun maa inni qastiin akkana agarsiisee jira. Meetirillee achumarra jiraachuu danda'a. Yeroo kamiin mirgatti akka gortanuu jechuudha. Kun asitti bira dabarfannee jirra jechuudha. So isin makiinaan barbaadu dudduubbeedhaa dhufee isinitti iyyisiisuu danda'a. Dhufee isin jala bu'uu danda'a. Yoo barbaade dhufee isinitti haa bu'u. Isin wanta karaan isinii eeyyamee jiru dhibba yoo ta'e dhibbaan deema. Wanti kun immoo paarkiin bakki paarkii itti gootanu meetira wayii booda ni jira jechuu ibsaa. Wanti kuni kunoo asitti kunoo bakka itti paarkii gootanuu jechuudha. Yeroo karaa deemaa jiraattanii konkolaataan keessa yoo owwee ofii keessanii illee boqonnaa yoo barbaaddan kunoo asittis asirratti xiqqoo boqochuu dandeessanii jechuudha. Milikkita piin kuni paarkii waan jedhu ibsaa jechuudha. Asitti gortanii boqochuu dandeessanii jechuudha. Garuu toleetee hin qabu maaliifis ilaatuu qabaatee ofirraa kaa'a. Achirra barreeffamee jira ture. Kanaafuu dhibbumaan deemnaa jechuudha. Kunoo asittis dhibbumaan jira. Inni biraan mallee kunoo shiildiin guddaanii karaa kan nu ajaju fuuldura keenya jira. Kan karaa nu jennu kunoonnis maal jedhaa furtiidha. Furtii meetira 1000 booddee mirgatti gorii isa akka jedhu nu ibsa. Yeroo sana yoo furtii deemaa jiraadhe haala kanaan gortuu jechuudha. Guyyaa qormaata keessanii jarrillee furtii deemna yookaan magaalaa akkasitti manii magaalaatii shiildii kana ilaalaa deemuu qabda jechuudha. Waan karaarra jiru kana jechuudha. Amma kunoo maal jedhaa furtiin meetira 500 booddee mirgatti gorii jedha. So haala kanaan ilaallataa deemtanii jechuudha. Haala kanaan ilaallataa furtii amma fakkeenyaaf karaan furtii ga'ee jira. Asitti milikkita muraa kan argitaniini meetira 300 asirra bilinkaa godhachuu jalqabdan. Karaa furtiitti goruuf amma asirraa kaastanii bilinkaa gootanii yeroo as geessan kunoo asitti kana keessa karaa kana mirga kana gortanii asiin achi dabdanii jechuudha. Kun furtii kan geessuudha jechuudha. Karaan inni bira dabarfanne kun haala kanaan itti gortu guyyaa qormaata keessanii malee maappii yookaan isinitti himaan deeman aluma tokko isinitti himanii jechuudha. Magaaluma keessa jiraattan magaalaa kamiinuu haa ta'u jechuudha. Salphaadha karaa haala kanaan deemuunis jechuudha. Guyyaa sana naasuu marge wal qabatee egaa qormaanni qormaata makuma isaatu qormaata jedhamee so
sanumatu nutti ulfaata malee waan baay'ee ulfaatee fi miti dhugaa dubbachuuf waan salphaatti qabachuu deemnudha. Inni biraa immoo waanuma shufeerri kan keenya yookaan namtichi nu barsiisu suni barsiisaan kan keenya sun bakkuma inni nu hubsisaa ture kana duraan nu geessa namtichi nu qormaatus jechuudha. So ammas ammas asittis meetira 100 booddee jedha. Furtiin karaa kan bakka garaagaraatiin seenuu danda'a jechuudha. Meetira 100 booddee asiin gorii milikkita jedhu nuu kenna sunis jechuudha. Yeroo hundumayyuu meetira 100 yeroo mirgatti goruu jettan meetira 300 yeroo isin hafuu bilinkaa godhachuu jalqabdan. Asittis kunoo meetira 500 booddee erga akkasitti nu dabarsaa deema. Amma immoo 80 akka oofnu ergaa nu dabarsee jira. Shiildiin karaarra jiran eessallee nu geessuu danda'a. Eessallee asitti bilinkaa godhachuu jalqabna jechuudha. 300 maaliif karaa furtiitti yoo goruu barbaanne jechuudha. Akkasinii galuufanii ani furti deemaa hin jiru. Kunoo bakka kanatti irraa buunee bilinkaan kan keenya haga dhumaatti bilinkaan godhachuu qabna. Haga dhannee eessa geenyutti kunoo hanga bakka kanaatti bilinkaan keenya taa'uu qaba jechuudha. Okay. So karaan keenya 80 Sportuma Lamborghini immoo kunoo kan agartanii karaa makiinaa kana nasiin seentu kana tuni itti dhiyoo ta'ee yoo nasiin karaan inni bitaarra jiru kun firaayee ta'e ankooma firaayee mitiisi makiinattiittis konkolaataa kanatti dhiyoon turreeffan cal jedhe. Okay. Karaan 80 karaa gishfindi kaayitii keessan bareechaa eeggadha yeroo hundumayyuu gishfindi kaayitiin murteessaadha. Saffisni keessan jechuudha. Keessan eeggatanii akkuma nu siriin jedhe daawwitii keessan amma laalaa deemtanii daawwitii ilaaluun maaliin murteessaa seenseetanii konkolaataa ibiddaatu isinitti dhufuu danda'a duddubbee keessaniin ambulaansii nama makiina konkolaataa nama dhukkubsatee baadhatee dhufu jiraachuu danda'a. Yeroo kana akka qophooftanuuf jechuudha. Yoo fakkeenyaaf isinii dhuma karaarra deemaa jiru karaa fakkeenyaaf karaan kun 2 qofa konkolaataan ibidda yookaan konkolaataan ambulaansiin dudduuba keenyaa kan nutti dhufu yoo ta'e hiyyaa jira yoo ta'e maal gochuu qabna saffoon achumaan jabaannee karaa kana keessa jijjiirannee dhaabbachuu qabna yookaan irraa damnee achi seennee kanatti dabarsuu qabna jechuudha. Yoo immoo bakka nuti itti damnee irraa dhaabbanne hin jiraanne maal goona dhaabbachuu iyyuu qabna xiqquma karaa jirurraa damnee jechuudha. Kanaaf daawwitii keessoo konkolaataa duddubbee keenya jiru konkolaataa akkamiitu duddubbee keenya jira sagalee akkamiitu jira kan kana laaluun kanaaf barbaachisaa ta'ee jechuudha. Inni biraa wanni isinitti himuu barbaadu yeroo hundumaayyuu bakka ishtaa'oo yookaan bakka konkolaataan maal jedhama zaamamaa jedhu ishtaa'oo bakka dhaabbatee jirutti maal gootan yeroo hundumayyuu walakkaa karaan dhaabbattan. Yoo fakkeenyaaf zaamaan baay'atee jiraate daarii itti gortanii mirga keessanii irratti gortanii dhaabbattanii jechuudha. Maaliif karaan 2 yoo ta'e lamman kanarrayyuu konkolaataan duudee yoo jiraate yeroo tokko ishtaa'oon kun meetira 1 fa'aa kiiloomeetira 1 fa'aa dheerachuu danda'a kiiloomeetira 2 dheerachuu danda'a. Ambulaansii yoo dhufee yookaan makiinaan abidda dhaamsu yoo dhufee konkolaataan abidda dhaamsu akkam ta'a. Kanaafuu karaa dhiisuufii qabdanii. Adii kana cabsitanii achi siqxanii dhaabbachuu qabdan. Rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Keessaa guyyaa qormaata keessanii ishtaa'oon baay'ee yoo jiraate yookaan zaamaan baay'ee yoo jiraate mirgatti siqaatii suutaan deema. Yeroo kana walakkaa kanaanii karaan konkolaataa tokko dabarsuu kan adagaadhaaf yookaan kan konkolaataa yeroo waa fiigaa jiru jechuudha. Dehinnatii ta'uu danda'a, poolisa ta'uu danda'a. Wantoota akkasiitiif yeroo hundumayyuu walakkuma kanaan dhufanii akka jarri dabarfatanu daarii tachisignee mirgarra dhaabbachaa deemuu qabnaa jechuudha. Keessaa guyyaa qormaata keenyaa waan kana hin dagatina. Namoonni baay'ee bakka kanatti kufanii jiran hedduun baay'een jechuudha. Keessaa namni magaalaa guddaa keessa jiraatu yeroo baay'ee ishtaa'oo baay'ee taa'u kaa'u zaamaa namni zaamaa sana ijoolleen qormaatamtu zaamaa sana ni barbaaddi. Sababbiin sa'aatiin akka gubatuuf ammoo miidhaan inni qabus miidhaa guddaa qaba.
akka tasaa ta'ee zaamaa tokkotti hidhattee galtee daqiiqaan 40 yoo achitti dhumate ati bishtaan dabarfattee jirtaati. Dhimma keetii miti. Dabarfatte jechuudha. Garuu ammoo achi keessatti wanni akkaataa dhaabbisti kan keeti akkaataa itti dhaabbattu hagaati konkolaataa irratti siqxee deemtu sana si ilaalaa jechuudha. Namtichi qormaachuuf dubbee kan kee taa'u. So kanaafuu akkuma wanni takka akkuma waan gaarii qabu waan badaallee ni qaba jechuudha. Guyyaa qormaata namaa ishtaawwan baay'achuun konkolaataan bakka tokko daqiiqaa 10-15 dhaabbachuun gaarii akkuma ta'e badaan isaas immoo ni mul'ata jechuudha. Wanni inni gaariin taanis immoo hin jira jechuudha. So ishtaawwan jedhama. Fakkeenyaaf kun bakka kana yeroo baay'ee ishtaawwan jiraaf as ka'anii kanaafuu anasitti hin goraa amma Nuunberg Visting isa jedhu kanatti hin goraa bilinkaa godhadheera daawwitii kiyya mirgaa laalladheera cufayyuu jechuudha. So akkasitti bakka kanatti maayinni milikinni kuni amma autobaanii dhumateera magaalaa keessa seeneen jira jechuudha. Automaatikii meeqarra galchuun qaba 50 deemuu qaba. Asirra waa tokko naaf hin keenye meeqaan akka deemu naaf hin keenye garuu waan kana yeroo argitamu autobaanii ni dhumatee jechuudha. Sila autobaanii irraan ture karaan 80 deemamu dhumateera. Karoo yeroo shiildii amma yookaan milikitaa amma arginu akkam goona automaatikii 50 irratti gadi buusna maarshii kan keenya 3 irra godhannee saffisa isaa immoo 50 irra goonaa jechuudha. So haala kanaan anama mirgatti hin gora naqabee jira waan ta'eef intiniini kunoo asitti mul'ata. Amma naa kenne kunoo karaan kun keessi magaalaan kun keessi 50 deemama. Fiitii kan keenya kana intini maalinni fuulduree kan keenya ampuuliin kun diimaa waan ta'eef gaazii irraa fuunee suutaan itti deemnaa jechuudha. Maaliif akka dhannee achi geenyutti dirqama gaazii itti kennaa deemuun nu barbaachisu suutaan akkasitti dhageenya. Yoo nu banee maarshii kan keenya qofa sila 3 irra kan ture 2tti buufneetuma itti fufuu dandeenya yookaan immoo dhaabbannee maarshii 2 irra keenyee tokko irra keenyee itti fufnaa jechuudha. Yoo manuu banee saayikila kanneen akkasii sirriitti eeggachuudha. Garuu saayikilaan dhorkaadha jedhanii jira. Haa ta'u biyya kanatti biyya kamittuu yoo ta'e yeroo hundumayyuu maal laallachuu qabna karaa kan keenya qofa iyyuu hin taane karaadhuma mirgatti qabnuttis eeggachuu danda'u. Baawush teelee 30 deemtanii 30 achirra kaa'amee iyyuu jira. 30 deemna jechuudha baawush teelee kana. Baawush teelee keessa baaneerra automaatikii 50 irra kaa'uu dandeenya. Baawush teelee keessa baaneerra automaatikii 50 irra keenya jechuudha bakka kanatti. So diimaadha. Okay. Inni biraa yeroo dhaabbattan yeroo hundayyuu haguma konkolaataa sana guutummaa si arguu dandeessan nutti irraa siqxanii dhaabbachuu dandeessanii. Anama baay'een irraa fagaadhe hanga tokko itti siqxanii fakkeenyaaf hanga kanatti kunoo haguma konkolaataatti guutummaa si arguu dandeessan tokkotti irraa siqxanii dhaabbattanii taargaa si guutuu haga gommaa argitanutti jechuudha yeroo dhaabbattan. So magaalaa keessa yeroo hundumaa 50 wanti yoo akka baawush teeleen jiraate maal bakka konkolaataan kun itti gortellee daqiiqaa 3 fi yoo
nama buusuu nama yaabbachiisuu hin dandeessanii bakkuma buusa haaltish ta'ee kanatti illee ni danda'ama. Namarraa buusuu akkasumas nama achirraa fudhachuu hin danda'ama jechuudha. Wannoonni ibsamu baay'een nama jiraatan iyyuu hanguma tokko haguma hubannoo isinii ta'uudhaaf inni kana isiniif waraabe yeroo tokko tokkos waan hin barbaachisa wannoonni akkasii jechumaa fi maaliif biyyoonni kamillee haaluma kanaan walii ibsanii waan takka laaluu yaaleera yeroo nufi kiyyaa baradhusii wannootuma akkasiin ilaalaa ture afaan biraatiin garuu baay'ee na gargaare jechuudha. Hedduu tokko na gargaare dhugaa dubbachuuf. Sanumaaf anis yeroon hin deemu waan takka illee as keessaa waan takka sin gargaaruudhumaa fi akkuma nuti isiniin jedhee asitti illee gaasa irraa fuutanii suuta jettanii deemtanii fakkeenyaaf amma bakka kanatti shiildii wayii jira kunoo shiildii kan argitaniittu. Shiildiin kun amma fakkeenyaaf karaan kun mirgatti goruu fi fuuldura deemuu malee bitaatti goruun hin danda'amu jechuudha. Shiildii akkasii laallataa deemtanii namni konkolaataa oofuu yeroo hundayyuu waanuma cufa eeggataatu deema. Karaa isaa qofallee osoo hin taane karaa namaayyuu karaa isaa qofa eeggachuutu hin taane karaa isa biraayyuu akkaataa namni namatti galu dhugee deemu dhugee dhufee namatti gala namni saayikilaan dhufee baay'een namaa wanti inni saayikilaan deemuuf biyya kanatti baay'inni isaa waanuma nagummaadhaaf akkuma ispoortiitti fayyadamee saayikilaan deema. Inni harki caalaan garuu dhuganii kana dura konkolaataa dhuganii kana dura konkolaataa oofanii warra eeyyamni konkolaachisummaa irraa fuudhamee saayikilaan deemanutu jiran. Warri sun egaa dhugaatii sana dhiisan jechuudha. Erga saayikila oofuu jalqabanillee dhuganii yeroo tokko tokko isinitti seenuu danda'anii jechuudha. Kanaafuu hundumayyuu eeggachuutu caala jechuudha. Hundumayyuu eeggachuutu caala. Kan gaarii ta'u cufayyuu eeggataa yoo deeman irra gaarii ta'a jechuudha. No banera. Bitaatiin goraanii asitti. Video kana asirratti dhaabaa galatoomaadha waan gayyoomanaatti na hordoftanii fi walii share godhaa namoota wanti kun ni gargaara jettanuuf itti qooda YouTube channel kan subscribe godhaa yeroo gaarii qabaadhaa ulfaadhaa nagaataa an Zaakir Iluuti yeroo gaarii qabaadhaa.